Chaanaalii keenya Birillee Miidiyaa aanaa Gudayyaa Biilaa keessatti argamurra qophii dinqisiisoo isinii dhiyaataa jiru waliin turtii taasisaan affeerraa keenya. Asoosama nadhii jaalalaa kutaa salgaffaa walaloo dammee. Dammee afaan daamuu bareeddittii leeqaa lakkaa'ii natti himi jaalalleen kee meeqaa. Miidhagaa kaarroo kee seeqxee kolfisiista hidhii kee sochooftee michuu hawwisiista. Mudhii kee qabattee yoo jettu hiyyoolee dhaggeeffatteen qoofu sirba kee kiilolee. An mucaan wallaalaan barumsaaf kan dhufe si waliin wal bareen jaalalatti kufe. Maraachituu qalbii singiggooftuu garaa jaalalaan naqattee irra buuste balaa. Sin jaaladhe malee maal badiif yakki koo murteessii natti himi egaa maal fardi koo. Barataa Dabalaa Darajjee Wallaggaa Yuunivarsiitii irraa. Achin qaxxaamurii kootu gama kan kookoorii kan jaalattiin beekaa yaadoo nama gubaan baarii maaloo mana leessiita yaadoo nama weessiite kootu mi'allaa gaarii hammadoo gontutaan malalaamee. Yeroon sa'aatii 2 ansi waliin kan turu Tamsaasaa Gammachuuti. Godina Wallagga Bahaa magaalaa Arjootti dorgommii ispoortii gaggeeffameef aanaa Gudayyaa Biilaan dorgommicha mo'achuun geeba nyaattee jirti. Barattuu Fayyaa Mooraa Wallaggaa Yuunivarsiitii kan taate barattuu Dammee Abbaa Baachuu halkan keessaa sa'aatii 2tti Mooraa Yuunivarsiitii ala ba'uun achiif buuteen ishee dhabame. Kanaafuu maatiiwwanii fi hiriyoonni isheen atattamaan waamicha yaafannoo akka gootaniif gammanumaan isin beeksifna.